beekuun bu'uura waan hundaati. Yoo of beekne ofii keenya maatii naannoo darbees biyya jijjiiruu dandeenya. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya guyyaa har'aan sirna eebba kitaaba dargaggoo yeroo san Tulluu Amantee kan mata dureen isaa Atis akka kee jedhu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Yaa ilmoo namaa, Maandeellaa, Benjaamin Frankiil, Abrahaam Linkan, Aristootl, Maartin Luuter King jarreen kun akka ofii ta'anii siidaa sirrii dhalootaa kaa'aniiru. Atoo, atis akka kee ta'i kaa. Amma yeroon namni jijjiiramaaf malu siidha. Yeroon jijjiiramaas ammaa jedhu warri adii. Balleessite jechuun dogongorte jechuun kufte jechuun akkanatti hafta jechuu miti. Kanaaf ammuma eegali. Karaa sirrii jijjiiramaaf ta'u hordofi. Ergaan kun kan warra of barbaadanii hin arganneefidha. Qaxalee ta'e. Atiyyuu nama addaati. Ajandaa nama biraan hordofin. Milkaa'insa nama biraa hin kajeelin. Atis akka kee, anis akka koo. Kitaabicha keessaa. Sirna eebba kitaabaa kanarratti keessummoonni garaagaraa kan argaman yeroo ta'u, jalqabarrattis barreessaa kitaaba kanaa kan ta'e dargaggoon yeroo san Tulluu Amantee hirmaattotaaf haasawaa baga nagaan dhuftanii taasiseera. Haasawaa saaxxaansuunis walaloon dargaggoo waadaadhaan hirmaattota sagantichaaf dhiyaateera. Bara jeejeen ammaatee beelli nama xooxarsu, allaattiitu nama guuta, foociitu nama dabarsu. Bara girrisaan nam'ee awaannis wal horu, injiraaniif tafkiinu dabareen nama koru. Walalootti fufuun kitaabichi saaqamuun eebbifamuun isaa mirkanaa'eera. Kitaabni kun aartii Oromootti, barreeffama Oromootti dabalamee gara fuulduraatti girgijjii Oromoo irra taa'uudhaaf har'a dhalate jechaadha. Kitaabni Atis akka kee jedhu kun barreessaa Naatinaa'eliin qaaceffameera. Yeroo baay'ee kitaaba dubbisna yaada garuu gola keessatti qofa kennee dhiisna. Inni kun gaarii miti. Barreessaa sana cimsuudhaaf yoo dhuguma hin jaallanne ta'e barreessaa sana cimsuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata erga dubbisnee booddee yaada keenya kennuufi. Maaliif beektu dhaloota qubee kanatu waan kana jijjiiruu danda'a. Itti aansuunis walaloon waloowwan lamaan wal duraa duubaan hirmaattotaaf dhiyaateera. Yaa simbirroo qooqa dammaa kan bariin weelluu simtuu tiffoo isa jettu sana hiika isaanatti himtu. Uummanni nama jedhamu nusa guyyaa isaatti saala faallaa gaaddata walakkaa guyyaa isaatti dhimma qoonqoof kaattata. Atuu akkan si argutti sinjii tessan lachuu ku'ummachuu beektaa maal hojjettaa fachuu. Erga boogni naqamee dhugamee bifan baane, erga goonni qalamee dhugaansaa ifan baane, erga waliin dhalannee mirgaaf bitaarra kaane, erga aantii qalannee ormaaf gitaara taane, ufumaana waamtanii aznabaaftan maleessaa anoo walaloon qabumee maala walaleessa. Nutis barreessaa kitaaba kanaa fi hirmaattota tokko tokko waliin turtii taasifneerra. Abbaa barreessaa yeroo san kan ta'an obbo Tulluu Amantee qophichi akka isaanitti tole dubbachuun ilma isaanis akkas jechuun ibsaniiru. Jalqabumaa kaasee haalli inni keessa darbaa ture waan gara fuulduraatti guddina yaadu malee haadha ofii yeroo baratu yoo nuti konkolaataa qarshii 30 kennineef 20 kan konkolaataa fudhatee kurna san hin deebisa. Maaliif jenneen barataan birrii bare qarshii bare barumsatti barumsa siyaasa hin hojjetu waan ta'eef ani qarshiin barbaadu barumsa kootti cimee hojjechuu qaba kan jedhu. Yeroo sanaan ofii kiyyaa iddoo gaarii hin geenye hojjetaa dirroo misoomaa ta'ee nasitti hafee ati immoo iddoo gaarii naa ta'e akka iddoo gaarii naa geechuudhaan mucaa kana jajjabeessaa ture. Innis immoo waan ani jedhu isaa fudhateet gorsa abbaa gorsa haadha ofii fudhateet iddoo kana gahuu danda'e. Eessumni barreessaa yeroo san barsiisaa Kabbabaa Amantee immoo sagantaan qophaa'ee daran akka isaan gammachiisee dubbachuun waa'ee yeroo sanis akkas jedhaniiru. Mucaan kun yeroo san Tulluu kan jedhamu kun jalqaba hamma ammaatitti jechuudha barumsa galeetu hanga ammaa irraa jiru kanatti ol jedhee nama laalu bakka badaan oolu kitaaba dubbisaa yeroo boqonnaa kitaaba dubbisaa yeroo barnootaa barumsa sirriitti hordofaa nama sirriitti dubbisee nama sirriitti nama wajjiniin guddachuu nama danda'u waan ta'eef yeroo lammataa fi kitaaba kana eebbiseera jechaadha. Mucaan kun barataadhas hojjetaadhas. Haala amma yeroo kana keessa jiru kana keessatti waan kana barreessuudhaaf kutannoodhaan namni yeroo amma keessatti sodaatu yeroo bahee hin galle kana keessatti abdiidhaan onnee guutuudhaan barreessee waan hojjetu kana galmaan gahuudhaaf nama itti seenee hojjeteedha. Ammas immoo kana caalaa akka itti fufuu fi
of eeggannoodhaan kana barreessa caala itti fufeetoo kana caalaa akka nu gammachiisuu fi biyyattiidhaafis nama ta'ee nuufis nama ta'uu fi abdii biyyi anis abdatu aartii keessatti nama abdatamuudha jedhee yaada. Hiriyaa barreessaa yeroo san kan ta'e barsiisaa Sharruu Maarqos immoo yeroo san hiriyaa jabaa akka ta'e dubbateera. Yeroo san jechuun yuunivarsiitiitti wal barannee waliin barannee hiriyaa jabaadha. Yuunivarsiitii keessa rakkoo baay'ee waliin dabarsinee jirra. Akkasumas gaddas gammachuu baay'ee waliin dabarsinee jirra. Achirraa kaanee yuunivarsiitii wal barree hagammaa hiriyaadha jechuudha. Kitaaba inni barreessaa ture keessatti egaa akka yaada kennaa fi turtee sila dhaga'aa turre maal fakkaata ture kutannoonsaa kaka'umsi inni qabu maal fakkaata? Yeroo san maannaan jedha anaaf mul'anni koo nagaadhaa jedha mul'ata qaba nama mul'ata qabu kitaaba baay'ee barreessuu danda'a kitaaba waan baay'ee sammuu waa kalaqxu qaba beekumsa keessaa coba sammuusaa haasaa isaa irraa yuunivarsiitii keessa barreessee akka inni kitaaba tokkocha maxxansuuf yaalii godhaa turre sababa garaagaraatiin nu mirkoonne kitaaba haga 5 qopheessuu kana isa jalqabaa keessaa baase kitaabota baay'ee qaba hangaraa irraa itti amanaa beekumsa isaatti amanaa dandeettii isaatti amanaa adoo cimsinee baay'ee gara duraatitti akka dhufu goone ogbarruu Oromoo keessa nama gahee guddaa taphatu jedhee yaada kitaabota baay'ee beekumsa guddaa sammuu isaa keessaa nama qabu jechuudha. Hiriyaa isaa barreessaa yeroo saniifis akkas jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Sammuu duwwaan du'i malee sammuu beekumsa qabduun hin du'in jedhan beekumsa keessa keeti jiru humna ta'e guutuu fayyadamii haga dandeettu waan barbaadamu hunda godhii gadi baasii dhalootaaf dabarseedha. Barreessaa kitaaba kanaa kan ta'e barreessaan yeroo san Tulluu Amantee immoo qophicha akkasatti tole dubbachuun namoota waamicha isaa kabajuun sirna eebba kitaabaa kanarratti argamanis galateeffateera. Sagantaa bareedaa ture namoonni aartiidhaaf amalee ta'anii miidiyaan VTV kunillee nu cinaa dhaabbatee jirra nu jechuudhaan sagantaa bareedaa akka xumuru nu godheera. Sagantaa milkii qabeessa warra sagantaa kanaa nu cinaa dhaabbatanii guddaa galatoomuu isin barbaada. Kitaaba kana barreessee asiin gahuufis bu'aa ba'uuwwan hedduun akka turan dubbachuun sana hundaa keessa darbee garuu kitaabichi guyyaa har'aa eebbaaf gahuun isaa akka isa gammachiise dubbachuun gara fuulduraattis hojiiwwan aartii biroodhaan akka dhufu dubbateera. Aartii keessatti deemsi dhaabatu ittuma fufaa barreessaa waan barreessinu immoo jiraachaa barreessina waan ta'eef akkuma beekame ammas akkuma sabni keenya ittiin beekaa ture ijoolleen Oromoo baay'ee isaanii barreessaa jiru wal adeemuu baay'ee ba'aa jiru. Amma sanis akkuma dhaloota kana kitaaba haaraa qabadheen dhufaa jira. Kitaabota naannoo 6 qaba harkaan kanan qabu. Sanis gidduu kana eebbisi fuuldura kanatti eebbisna akkasi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin nuti sirna eebba kitaabaa mata dureen isaa atis akka kee jedhu irratti argamuun isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Aartii keenya guddisuuf hundi keenya gahee keenya haa baanuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa.